Harka fuune kabajamtoota daawwattoota Biriij Miidiyaa duraan dursee baga ayyaana irreechaatiin isiniin ga'e jenna. Egaa ayyaanni irreechaa hora Finfinnee bara 2017 yookaan immoo kan baranaa jechuudha. Haala duudhaasaa eeggateen haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kabajamee darbeera. Ayyaana irreechaa hora Finfinnee baranaa irratti egaa Oromoo qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoonni biyyattii haala miidhagaa ta'een irratti hirmaataniiru. Akkasumas immoo biyyoota addunyaa garaagaraa irraa turistoonni keessummoonni garaagaraa irratti hirmaataniiru. Walumaa galatti egaa ayyaana irreechaa hora Finfinnee kan baranaa irratti namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman irratti hirmaataniiru. Kanaan wal qabatee turtii achitti taasifame kan isin biraan geenyu ta'a. Nu hordofaa. Maatiin nagaa jenne, waatiin nagaa jenne, warri nagaa jenne, biyyi nagaa jenne. Maqaan koo Geetinnaa Caakkaa kibba lixa Shawaa magaalaa Asguriirraa maatiidhaan dhufnee maatii kanas uummata Oromoo hundaa ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana araaraa nuuf haa ta'u jenna. Irreechi baranaa irreechi tokkuma garuu tokkummaan immoo barana shaggaatti fe hunduu aadaa isaatiin faayamee argamuun adda isa godha. Uummanni Oromoo barri kun bara gadaan quufaa gabbinaa kan nageenyaa han araaraa nu haa ta'u jenna. Ayyee maqaan kiyya Abdul Hafiz Khalifaan jedhama. Kan irraa dhufe godina Jimmaa magaalaa Aggaarooti. Irreecha waggaan dhufeen kabaja. Kanaafuu uummattoota Oromoo hundaanuu baga ayyaana irreechaa bara 2017 isin ga'e jechuun barbaada. Maqaan kiyya Lalisaa Ibrahim Abdallaatiin jedhama. Kaniin dhufe Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa irraa dhufe. Guyyaa irraa kana ayyaanni baay'ee namatti tola. Irreecha asii kabajuu kiyyaaf baay'ee guddaa kan itti gammada. Uummata Oromoo hundaanuu kaabaa kibbaa kan baadiyyaa baga ittiin isin ga'e jenna. Irreechi kabajaadha, irreechi jaalalaa. Baga hundi keessanuu itti geessaniin isiniin jaa kan fagoo kan dhiyoo kan arsaa kafalee as dhufe guyyaa irraan tanaa gammadaa irreecha godhaadhaa nagayaadhaan gara mana keessanii galaadhaa chaawu isiniin jaaladha. Hordoftoota uummata keenya hundaa'u galatoomaa isiniin jaa galatoomaa irreechi irree keenya irreechi waadaa keenya galatoomaa obboleeyyan kiyya. Maqaan kiyyaa Shannaa fi Yaadasan jedhama. Biyya nani dhufe biyya aadaa bargaan jedhamu biyya mugarrirraa hin dhufe irreecha bagatti isiniin ga'e ayyaana gaariin jedha. Uummata hundaanuu bagatti isiniin ga'e. Maqaan koo Meetii Dabalaan jedhama. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maallimaa magaalaa Leemman irraa hin dhufe uummata Oromoo maraanuu baga ayyaana irreechaa geessanii jechuun barbaada. Haayee ani Taliilaa Abboleen jedhama. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumee magaalaa Qoqarraa hin dhufe. Har'a immoo kana itti argamu as magaalaa handhuura Oromoo magaalaa Finfinneetti argama. Isas immoo kanan dhufeef irreecha irreeffachuudhaa fi baga ayyaana irreechaa Oromoo maraan isiniin ga'een jedha. Oromoon marti baga geessan baga geenye jecha ayyaana jaalalaaf tokkummaatii irreechi kan jaalalaatii kan tokkummaatii geenye kabaranaa geenye kabara dhufuun nu ga'eenna. Maqaan koo Shannaa fi Qachaan jedhama. Godina Shawaa Bahaatti irraa dhufe irreechi barana baga isiniin ga'e jechuudhaan irreechi barana akkatti laalletti badhaamitti bareeda armaleedha. Waggaan nu haa ga'u jenna. Ani maqaan koo Raayil Taamiruun jedhama. Kanan dhufee Buraayyuudha. Ayyaanni irreechaa baay'ee bareedaadha. Kan tokkummaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u jechuun barbaada. Ani maqaan koo Liidiyaa Naannoon jedhama. Kanan dhufee magaalaa Buraayyuu irraati. Ayyaanni irreechaa kun uummata Oromoo maraaf kan jaalalaa kan tokkummaa isiniif haa ta'u jedha. Eshi ani maqaan koo Badhaasoo Baqqalaan jedhama. Aanaan koo aanaa jalduu ganni cillaan kooti. Irreessa kana sirriitti gammachuu sirriitti dhagahamnaan yeroo baay'een dhufneetti irratti hirmaannaa har'a immoo seeraan uummanni kun nagaan akka galu akka seeraan itti dhufnee akka garreetti illee sirriitti itti gammanneetti akka nuti nagaan galu jedha. Uummata Oromoo immoo baga geessa amma galii nu ga'e. Maqaan koo Liidiyaa Mangistuun jedhama. Bakka hin jiraadhu asuma Finfinneedha. Buraayyuu jechuudha. Irreecha jechuun yaanaa fi saba tokkodhaa fi jechuun aadaa saba Oromoodha. Itti aansuudhaan immoo bakka itti Oromoon hundumtuutti ol ga'ee ayyaana kana ibsatudha. Bakka nuti itti baay'ee hawwinee innee saba lammii keenya itti arginudha. Kanuma baga geessanii isiniin jechuun barbaada. Maqaan koo Ruut Mangistuun jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Finfinneedha. Ayyaana sabni Oromoo kamuu walitti qabamee waggaatti naqa tokko wal arguudha. Innis immoo
ummati Oromoo kana walitti qabamee waggaatti naqa tokko wal arguudha. Ummati Oromoo kamiyyuu baga geessan isiniin jechuun barbaada. Maqaan koo Tasfaayee Laggasaan jedhama. As Finfinnee irraa dhufnee warra Gullalleeti. Gullallee karaa Gullalleetiin warri Gullallee handhuura Oromoo Finfinnee handhuura Oromoo keessaa bootaan kun warra Gullalleeti. Gullalleen immoo iyyuu galaanis jiru ergaa baga geessan jennee ergaa dabarsuu barbaanna. Ayyaanni kan nagaa kan gaarii bara gaarii ta'u dukkana keessaa kan ifatti baanu haa ta'u uummanni keenyas fayyaa nu haa ta'u dirreen nagaa nu haa ta'u tulluun nagaa nu haa ta'u uummanni keenya nagaa nu haa ta'u hundi keenya nagaa haa taanu bara dhufutti bara gaarii bakka nu godhu jennee yaadanna. Maqaan kiyya Yaadataan jedhama. Kanan dhufe asuma Burraayyuu irraati. Guyyaa irraa guyyaa Irreechaati. Asitti bakka walgeettii Oromoo yeroo itti bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti baane Oromoon hundi marri wal arguudha. Uummata Oromoo maraan baga ayyaana Irreechaa siin ga'een jedha. Maqaan koo Miidhagsaa jedhama. Kan inni dhufe kutaa magaalaa Shaggar magaalaa Burraayyuu irraati. Guyyaa irraa kabaja ayyaana Irreechaa uummata Oromoo godinaalee garaagaraa fi biyyoota garaagaraa irraa dhufan waliin kabajuuf asitti argamne dhaamsaanii dabarsuu barbaadu uummanni Oromoo hundi baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti dabartanii ayyaana kabajamaa fi ulfaataa kana uummata keessan saba keessan jaallata waliin kabajuu baga geessan jechuun barbaada. Eshi maqaan koo Lammii Dirribaan jedhama. Kan inni dhufee kutaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu irraati. Akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa Irreechaati. Guyyaatti uummanni Oromoo kutaalee godinoota Oromiyaa kutaa mararaatti itti wal ga'ee aadaasaa fi duudhaasaa bakka tokkotti calaqqisiisudha. Carraa kanatti fayyadamee immoo uummanni Oromoo warri bakka kanatti argamanis bakka kanatti kan hin argamnes kallattiidhaan kan daawwataa jiranis hundumti keessan baga geessanii baga waliin nu ga'e jechuun barbaada. Galatooma. Irreechi tokkummaadha, jaalaladha. Baga Irreecha geessan galatooma ulfaadha. Fadda ayyaana gaarii. Maqaan koo Meerobikaa Birraan jedhama. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuu irraatti kan nuti dhufne. Ayyaanni Irreechaa baay'ee haala ho'aa ta'eedhaan kabajamaa kan inni jiru. Nutis baay'ee gammanneera. Amma yeroo afuraffaadhaaf irratti hirmaachuun koo kunis immoo gammachuu guddaa natti horeera. Uummata akkas bal'atu kana aadaawwan garaa garaatiin yommuu kabajnu gammachuu guddaadha. Irreechi tokkummaadha. Irreechi jaalala. Irreechi nagaa bagatti siin ga'e uummata Oromoo mara. Maqaan koo Bilisummaa Abarraan jedhama. Kanan dhufee Shawaa Kibbaadha. Aanaa Walitti baga ayyaana Irreechaatiin bara 2017 isiniin ga'een jedha. Barri kun bara haaraadha. Isinis haaraadha. Akkuma bara haaraa haarommaa koottadha. Ayyaanni kun ayyaana gaariidha. Uummatni Oromoon aadaa garaa garaa irratti ol baruudhaaf amantiin kan dhorkan hundumtuu irratti ol baruudhaaf baga isiniin ga'een jedha. Uummata Oromoo qofa odoo hin ta'in akka addunyaa kana irratti dhuftanii silaas irratti hirmaataniif baay'ee galatoomadha. Baga ayyaana Irreechaatti isiniin ga'een jedha. Maqaan koo Muhammad Ahmadin jedhama. Godina Kamisee irraa hin dhufe. Godina saba Oromoo Kamisee irraa hin dhufe. Baga ayyaana bara 2007 isiniin gahe nu hin gahe isiniin jenna. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u isiniin jedha. Dhaamsi koo kanuma. Kan dhufne Jimmaa zoonii Jimmaa irraa dhufne. Achirraa immoo kan kaane aanaa magaalaa Limmuu Gannat irraa dhufne. Egaa irreecha kana agarree waggaa 156 nu deebi'aatiin baay'ee itti gammannee jirra. Gammachii kana irratti immoo irreecha jechuun Oromoo lixaaf baa tokko gochuusaa mul'isa. Akkasitti immoo Oromoon kun East Afrikaa irratti waan mul'ate amma aalamii addunyaa irratti galma eegatee jiru jennaan fuulduratti waan tokko waan gaarii ta'e nagatee yaannuuf miila keenyaan kaanee yeroo ammaa kana masqala addabaabaayii jedhamu irratti argamna. Ammas immoo asii ala kaanu immoo kunnee gara Bishooftuutti deemnee irreecha keenya immoo saborii immoo irreecha Finfinnee kabajuudhaa itti deemaa irra. Kanaafuu asitti amma wal agarree jiru kana irreechi kun maal nu godhaara Oromoon lafa keessa gad dhaabee irreecha jechuun irree tokkummaa waan gadaa jechuun gadaa seerna gadaa ittiin jiraatu kana ifaan ibsinee jiraachuudhaaf Oromoo tokko gochuudhaaf dhalataa mul'ate kana immoo ifaan ifatti immoo wajjin jiraachuudhaaf goonee jiraataa irraa. Kanaaf irreechaadhaan arge kun irreechi akka baraan arge kun irreecha aaraadhaana. Waa guddaadha akka hin ilaalutti. Uummanni amma keessatti mul'ataa jiru waan miliyoonii 15 ol ta'u natti fakkaata. Kanaafuu an baay'ee gammadaan jira gara kootiin. Nuti kan dhufne godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Limmuu Gannat irraa dhufne.
gaafa dhufnu kiiloomeetira 400 fi 26 kan nuti deemnee dhufne. Irreechi irree keenya aadaa saba bal'aati, saba Oromoo. Sabni Oromoo sirna gadaa kan UNESCO irratti galmaa'e kan qabu yoo ta'u, sirna gadaa kana keessatti hammatamee kan jiru aadaa saba bal'aa, gurmuu, saba guddaa, tokkummaa uummata kanaa kan ibsudha jechuudha ayyaanni irreechaa kun. Ayyaana irreechaa kana gaafa kabajnu har'a hora Finfinnee irratti kan nuti kabajaa jirru, bor immoo hora Arsadee Bishooftuu deemnee ayyaana irreechaa bifa ho'aa ta'een Oromoo bahaa lixa kaabaa kibbarra jiru guutuudhaan tokkummaadhaan miira obbolummaatiin kan nuti kabajnee deebinu. Gaafan kana jedhee ka'u hamma yeroo nuti ilaallu Oromoon garaa garaa Arsiirraa, Baaleerraa, Shawaarraa, Wallaggaarraa dhufee jiru dhiichisa gosa aadaa isaatiin uffannaa aadaa isaatiin bareedee faayamee qe'ee isaa irratti gaafa akkasitti irreecha kabaju waan baay'ee nama boonsudha jechuudha. Kun waan akka salphaatti as ga'e miti. Qabsoo yeroo baay'ee aarsaan baay'ee itti kaffalamee dhufeedha waan ta'eef inni kun ammas cimee itti fufuu qaba. Tokkummaan uummata Oromoo, tokkummaan saba bal'aa akka kanatti baay'ee cimee itti fufuu qaba. Akka gaanfa Afrikaa qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti bahee mul'achuu waan qabudha waan ta'eef aadaa baay'ee nama boonsuu qabna. Akkuma kanaan itti fufnu galatoomaa. Thank you.